warri mucaan keessan amrii ta'ee jedhanii amma mootu warri nama waan hin qabnee fi baadiyyaarraa barbaadanii obboleessa kiyya bira dhaqanii mucaa keenya amrii ta'e nu awwaachisii nu gaggeessiin han jedhani biyya irratti daawwachiisan. Kanu kuni uummaanitiidha. Akkuma janaaza gaggeessan akkuma namni du'u kamu du'e. Kun nafsin zaa'ikatul mawt jedhamtaan illee dhufan. Sinigalee lubbuun namiitu du'a osoo hin dhandhamne irraan ooltuu jedhan. Akkuma warri nu duraa du'aa ture akkuma nullee ganaa duunu jechuu guyyaa eeggannu sinigalee akkasi kana gara biraatii sharafina furtuu jira ta'etu kottu ba'el jira. Enno akka waan narra beeytu biloo godha. Ansitti maara maatii yara dubbisee si garsiise bar. Waan gale hunda rakkootti rakkisina. Narra asirraa namni tiktooki qabu namni anarra itti dhiyaatu hin jiru. Obboleessa kiyya kadhaqaniitiin kun warri itti himate isin dubbisiisan asirratti akka isin dubbii cicciratanii waan biraan gooneef barku. Obboleessa kiyya kan miidiyaa irratti baasuu hin dandeenye akka sababaa kana asirratti argitanii isin waliin fidnee fi barra gaan taane amma waan obboleessa kiyya asirratti isin dubbiseen kooretti dhaqe. Isin galee kanuma. Muqiimni ganda fedherraa, feetan arsirraa, feetan harargerraa, feetan wallorraa, feetan jimmarraa, ganda feetanirraa muqiimni janaaza kana gaggeessuu dandeettan kootana dubbisa. Yoo namni isin gaafate ana itti gaafatamu. Allaqe. Nu gaggeessi jedhee haadhaaf abbaan natti dhufee miti koottaa. Guyyaa sadii dura amrii ta'e. Guyyaa sadii moo afur dura. I think anaayyuu agarratti manii guyyaa sadii balaa kanaa walitti dabalatan jedhee obsee kaleef dheengadda callise jechuudha. Garaan dadhabe amma gisee deebi'anii natti bu'an. Isin galee ana itti gaafatamaan dhimma mucaa kanaa irratti jechuudha. Itti gaafatamummaa na fudhata. Kanuma. Ijoollee safaraati ollaati isin galee. Akkasi ustaaza akkam gootan dubbii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. والله أنا نين أما دبافت ملي بيتا فدوران دقيني. دوا شو كفا دقيه ديرو أما سناس نجي والله مدي نجت الحمد لله رب العالمين. اللهم ربي بكدلا قاعدين تعملي تاي. اللهم. ربي رحمته أقولوفي. درس هذا وجانكنو ما شاء الله. namni bakka fedhe jiraate yoo rabbitti hirkate amrii rabbitti dhufte inshallah taisaa gammachuudha rabbiin qubsumisaa jannata rabbi haa godhu. Garaa nama nyaata haati ilmoon tiyinaat hojjettee nallee fayyaddee naa jijjiratettee eeggatti amrii rabbitti dhufte. Wallahi rabbi rahmataa godhuufi amrii rabbitti dhufte kun immoo jireenya akkanatti namni keenya itti wal xiqqeessu kana hobbaafate ammoo sababoti xiqqoo hunda barbaadee obboleeyyan keenya kalubbu amma akkana wal nyaachisan qagartee hizaaba ala akkana wal godhan kun hedduu qalbii nama cabsa. Kun kutaa hundarraa eenyu huba kan bu'u namni isaan nu qabsaa haa nama nu jeesaa jeen hin jiru. Yoo rabbi jeegaa har'a sheekh Saadillee reefu hundana dubbisnee abdii hukumee hojii turre. Yoo rabbi jee galgala gaa booda isaa sagalii irratti laayifii ni bannaa isinillee nama akkuma ite jettan fudhattan sanitti gartee ijoolleen yeroo isaan san geesse isinillee yeroo teessan kabajaa koottaa harkama. Rabbiin haa dhaamsu Sheekh Abdusalaam Kadirillee ama jeeni itti himee Sheekh Saadin beektaa mire itti himee jira. Sheekh Aminii Rootiifillee sagalee qabee jira. Wanni guddaan Rabbiin amma sababa waan kana godhamee gartee namni keenya kana wal ijoolleen teenyatu wal dararaa jirtu sana yoo arraan tan hin dhaabbanne hedduu ulfaata aslii kiyya lubbuun namallee bahuu malti. Sigalee wanni haala sodaachaa jiru kana namni hedduun yoo jira garuu reefu ijoollee hamsaan gizee mana banoo tajoollee gartee akkasii qabeetumtu tajoollee mucaa harkaa qabu sanis nyaachisaa obaasaa akkana jettanii hin tuqinaa jeeni itti himeetiin jira. Isinillee boodamee koottaa rabbi nagaa haa buusu aslii. Inshallah. Akka tiida mana kiyyattirreellee ijoolleen akkana jettee ijoolleen akkasii qaqqabanne itti himeetiin jira. Akka mana kan kididaa turtees itti himeetiin ture. Inshallah. Yaa mana kanan ta'u itti ulfaata. An sababa natti barbaada waan ta'eef yaa illeen barbaadu sababa yaa illee manni kiyyaa akka nu hin barbaadu maal godha alhamdulillahi rabbiin maatii naa kenne isaa yoo baneetti irra fayyuman namni alhamdulillah faamilii baay'ee qaba. Abu Musab illee duraan jenne Abu Musab akka ustaadni jeetti arraan tana imala deemeeti Dubaay jira mookas naan jina fakkaata abdii kumeellee walimaan turre. Warri amma jettan kada keessan kun booda koottaadha yaa obboleeyyan islaamaa nuti islaama
nuti gartee Oromoodha obboleeyyani rabbi sodaadha hadaraa hanga gartee namni isin dubbatutti qaamni kamiyyuu ilmoo namaa harkaa qabdan hin tuqinaa hin miidhina rabbii kana ofirra sodaadha obboleeysa kan keeti rabbiin kan yaa obboleeyyin kiyya wallahi isin xiqqaadhe وابصر ما له والله أبو إسنين تكهني ربي سداد يا أبرينك والله ربي سداد ربي خنا في قرتي نما اللي سداد شوات ربي في سداد يا أبرينك غبرتوني خنيا لي ربي سداد شبابنا خنيا لي ربي سداد يا أبرينك الرؤوسو بليس خجرا هذا خيتي تاتي أكنت هاجرهم والله نمني تقول لي خدن دونجر أبليس تريمتي كاف أورما أمار ولتها ولا والبوذي ذن كيف فينو ديار تريمتي مدى اتكا كمان إن قد تيك توكي يقاف في الريبورت قوتن عربان غرغارو ينان ومدى قبو في بيجي عربا قرن سعودي بارا ترى كل مدى بي اسني قاله غران نندن دوا اسمه رغا ربي كاكا ايثنتي ما انا را هرارغي فرسي ولولتي في متي يچو adeemsa tarkaanfii namaa tingi godhaa deemaa isi adeemsa tarkaanfii namaa tingi godhaa deemaa yeroo meeqa Tigree fi Oromoo wal qabde yeroo meeqa Tigree fi Amaara fi Oromoo wal qabde sinigalee tokko keessan seenne gaafa amma bosona Baalee faa wucaa mileena kafalanii baasanirraa qabanii jechuun sinigalee keessa seeneen beekon lolaaf kana keessa seeneen beekon gafar engada amara kawa won amari jolle oromo ante birri jarsum manfitan birri sun anarat ergame baytani akuma kazani tuna mabra amon abani anarat ergambar dubbi garu kesa senuri birri anarat ergame alu jolle erge yo yada tantay jarsumma mana yoni fatti dubbi dubbata besan akira namni amanno asli male injuru yette jolle ajina ma qabde isini gare مالي بأجي هاتونا هو تاني ندي ما يرضى تقول يولا كده توتكين لا وريا ما ذرا فيو جيشنا مولين فتن نما عرفتن كوني لقاهم بيتا ابن كذا ما واشك على التريو في مصوت أسر جروخنا كذا والله صبامتي أسر جروخنا كذا أسرتي لقاك يوغل شو باتري لك كذا أنا أمانتر أقول كذا مرة كافي مدي تنقوتو إنه أمان تيراني بري وصولا ترفيق واتين بركاتين هاي أصلي يتنين بيكا والبين اللي هم بيتين ليسن اللي قارو أني أورومو متي أورومو نكا أمارا غارا كانت دارتون بربادو أورومو متي أورومو نكا تيغري غارا كانت دارتون بربادو أكا إلمي أورومو اللي دارارمون بربادو أكا سيني والدارتن هم بربادو هم بربادو فيتو نجارتو فيتو نجيب سهارا كان كيدت بكا نياني هنجر بكا بشان هنجرتي نمني أكمت نمني أفان توكو دوباتو نمني إيغا توكو نمني ياتا أغيث توكو نمني أمانتين توكو نمني ولر رافور نمني ولر راهوري ها ده أكمت قامني ميشا عندو غرب بيرا ديبه ديتي ما هرار جيبي عارفين ها نتكبينو هاتفينو هرارجي في أرسين كبينو نتي صلاة والكافتي بين ملء هرارجي فرسين يجو دقي فدا دقي النملء هرارجي فرسين صلاة والكافتي دقي النملء والاتكافتي دقي النملء دولا والاتكافتي دقي نبولسو هرارجي فرسين صلاة والكافتي دقي النملء وبرزقية قوي والاتكافتي دقي ننو والاتكافتي دقي النملء بالله والاتكافتي دقي ننو يلم اللبرم هندو فنيرا هندو قاسيتي ما فردو هرارجي فرسين يوم ولدتي أتذل أتف يوم ولسلت طلب بولسو فيتونا جالدو فيتونا جبي لقاسيتي ما كارر قلنا جبي كارثل لنا جبي والله بالله تالله هرر فرسين
yoo walitti hidhattee salaatte fi yoo wal salte qofa bareeddi. Arat naxib noy. Arat naxib. Kama dhugaa rabbi sitti bakakadhe. Gabbina keessa kaayatanii yoo waliin qamaan. Yoo barcaa waliin goran. Yoo waliin raahesan. Yoo walitti hidhatan. Yoo waliin salaatan. Fi yoo wal salan qofa bareeddi. Ay nafam leela nagar. Ayam wallahi imbareedu sitti maa. Bakka hin corroba. keessattuu anama waan ijoolleen arsiitu mamteef waan argatu riyaalitii lafa jirutti maara ummanni kun wal wasana bara balaanjee beeytanii afaan Somaalitiin balaanjee collection no people collection people hidhaku qaywati mama Afrikaa jedhanii nyaata biyya kanaa tokko jira mama Afrikaa jedhama nyaata biyya kanaa tokko jira mama Afrika jedhama mama Afrika nyaata hundarra tiri tokko tiri guddarra fiidhu sinigale kanuma isa qizanqido view baay'ee namni silaalu fi leenca fi gift fi manaamini isirisitti maan ganda caalu jiru namni nama caalu jiru gosti gosa caaltu jirtu sinigale miti sinigale hinjiru ganda caalu hinjiru gosti gosa caalu hinjiru sabni saba caalu hinjiru namni nama caalu hinjiru attasasabi wal caalu danda hindu namni nama caalu akkamitti jira beeytani hundi isaa hindu'a du'an dhooluka osoo kan duuna jiraate wal caala Timot alle macarrasha waggaa 10 jiraattu 15 jiraattu 60 jiraattu yoo akkam eebbay qabaate 80 jiraattu kaza bኋላ ሞችነ ትሞታለህ ስለዚህ namni nama caalu hinjiru gosti gosa caaltu hinjirtu sabni saba caalu hinjiru baay'ina namni wal caalu danda mungkin la fakkeenya fi amma mana tokko keessa iyyuu namni tokko jaartii lama qabaate yoo jaartii lama qabaate sigalee miti takka ilmoo 3 qabdi takka 4 qabaachuu dandeetti obboleewwan lama tokko ilmaan 10 dhalchuu danda'a waggaan tokko ilmaan lama qabaachuu danda'a for example amma faadariin fi ijoolleen abbeerota kiyyaa qixaa miti kan manni kun baay'eedha ka faadarii xiqqaadha fakkeenya jechuudha sigalee miti like fakkeenya sigalee baay'inaan duniyaan mumkin haga tokko hamma tokko duniyaan fixeensa kasanii ala namni nama caalu hinjiru hindu'a waan ta'eef hin dhalatta hin guddatta hinduuta sinigalee kanaaf wal qusadhaa bara darbuu jecha seenaan dabarre warratti hin dalagina warra mammaaksaan ta'ina waan hin taane dalagina an jireenya kiyya keessatti laayivii kanatti nama baay'ee walitti bu'aa turre wanni itti hin gaabbine maali beeytanii wanni itti seenofne waggaa 15 asirra ture kana guyyaa tokko namni illee harkaan akkana na godheen beeku maa miidiyaa irratti na seere anillee maa miidiyaa irratti na seere namaan akkana wal godheen beeku jechuudha namaayyuu ergaa rabsuu dhiise ture sinigalee hin dhiise yoo waan kana